akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota qophii keessummaa waliinaaf miidiyaa baga ayyaana du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e. Tole ayyaana kana sabeeffachuun keessummoota jajjaboo isin jaallattan jedhe yaadu lama isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Gara keessummoota keenyaatti isin dabarsa. Tole affeerraa koo kabajtanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa jecha daawwattoota keenya wajjin wal bara. Tole maqaan koo Faarfataa Oromiyaa Mootiin jedhama. Waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo guutuu addunyaa kan jedhu keessaan tajaajila. Tole carraa kana nalaachuu keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Faarfataa Mitikkuu Imaanaan jedhama. Waldaa Wangeela Oromiyaa keessaan tajaajila. Faarfataa Mitikkuun faarfataan Oromiyaan eessatti dhalatee eessatti guddate kan jedhu daawwattoota keenyaaf ifa godhaatti. Tole asuma godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa ganda waa Malalisaa jedhamtu keessatti dhaladhe. Yeroo ammaa kana magaalaa Naqamtee jiraadha jechuudha. Galatooma. Afillee galatooma isiniin jedha. Ani immoo godina Wallagga Lixaa magaalaa Agamsa Bal'aatti dhaladhee guddadhee magaalaa Mandiittiin immoo sagalee kaasee baradhee achi kaasee immoo magaalaa Naqamtee dhufee asuman jira. Tolee faarfannaatiin addatti immoo dandeettii addaa akkasiin qabdan odeeffadheen jira. Mee dandeettii keessanii hordoftoota keenyaaf nu heera. Oromiyaa sirraa jalqaba. Tole dandeettii addaa ni qabu. Amma kanaatti faarfannaa faarfachuu irraa wanti addaa dandeettii addaa ni qabu. Tokko muuziqaas nan taphadha. Darbee mana Waaqayyoo kana keessatti diraamaa garaa garaa wantoota akka baacootiin wal qabatanii ergaa dabarsuu kan danda'anii akkasuma wantoota tokko tokko jira waa fakkeessuu jira suuraa bocuu wantoota akkasii tiin kan wal qabatu dandeettii akkasii nan qaba. Darbee dandeettii ani nan qaba jedhee yaadu keessaa yoo jiraate nan tajaajila. Nan faarfadha. Mana Waaqayyoo kana keessa baay'ee mana olii gadi fiigee hojjedha. Hojii Waaqayyootti hin dadhaba. Nan dafqa. Baay'een dhama'a. Jilbeenfadheen kadhadha. Baay'ee Waaqayyoo na gargaaree ayyaanuma Waaqayyoo naa baay'isee nan hojii kana hundumaa hojjechuu danda'a jechuudha. Baay'een dadhaba mana Waaqayyootti dhugaadha. Gaafa beeksisni waldaadhaa beeksifamee waldaadhaa misooma jira akkasidha akka kanadha kottaa kana hojjedha lafa qotaa biyyoo tuulaa akkas godhaa achi qabaa kanas qabaa yeroo isaan jedhanii dafeen naqa dafeen argama. Maaliif hojichatu hojii Waaqayyooti waan ta'eef dandeettii addaa ni qabu mana Waaqayyoo keessatti waan kana wajjin waan wal qabatudha jechuun barbaade. Tolee Oromiyaa galatoom jecha miti atis dandeettii akka qabdu odeeffadheen jira. Dandeettii kee mee nu heerime daawwattoota keenyaaf. Hayyee guddaa galatoomi laloo ani dandeettii addaa dhuguman qaba. Dandeettii addaa jechuun argannoo haaraa waan namni tokko hin dandeenye jedhama. Dandeettii addaa abaluu qaba jechuudha. Isaan keessaa maaliin qaba? Namni kiiboordii hin taphataa, gitaara hin taphataa, dibbee hin taphataa, an dibbee afaanumaan hin ta'a, kiiboordiis afaanumaan hin ta'a, gitaaras afaanumaan hin ta'a. Amma immoo beezik gitaarii, liid gitaarii dabaladheera dandeettii addaa kana keessatti jechuudha. Kana maleellee sagalee bineensotaa baay'een beeka. Horii manaas, horii bakkees xinnummaa waggootii kaasee kanan shaakalee irratti hojjedhu jechuudha. Darbee namoota hidhiin isaanii sharaafaa ta'e akkeessuu nan danda'a. Akka nama sagaleen isaa duudeetti nan akkeessaa. Akkuma keessanis durba ta'e sagalee nan haasaa. Jaarsas nan ta'a. Akka dargaggootti immoo kun haasaan jira. Dandeettii addaa kanan qabaa jechuudha. Tolee miti dandeettii addaa baay'ee akka qabdu naa kaastee jirta. Mee isaan keessaa tokko dandeettii sagalee durbaa fakkeessuu nan qabaa naan jetteetta. Mee sagalee koo fakkeessuu dandeesseef takkaan jedha. Sagalee durbaa naan akkeessan jedhe malee sagalee fakkeessu. Amma miti sagalee koo akkeessuu yoo hin dandeesse ta'e akka sagalee kootti naa jedhu. Dirqama sagalee kee akkeessuu hin qabu. Sagalee durbaa yeroo isin dhiira jantanii si akkeessa. Yeroo baay'ee gaafa dhiirri isinii bilbilu dhugaan siin jedha dhugaa waaqa aadaa kofiin bilbilee ka'e amma isa silaa immoo eessuma kootu naa bilbilee ture isheen immoo itti laadhoo naan dubbisaa naan jettee naanini ettanii haasaan illee isinirraa babbade yeroo baay'ee garuu kan isinii bilbile dhiira biraadha. Dhimee koo dheeressu waaqayyo Jechuu dhiiftanii dhimee koo gabaabsu gammaam naa godhattanii dhiira fardhabdanii yeroo isin foggortan akkasitti. Kan bineeldotaa baay'een fakkeessa. Fakkeenyaaf amma adurree mana keessaa yoon ka'ee
adurreeni gaafa namni tumatu yookaan itti bu'u adurreen adalaa fi adurree manaa taatee jirti. Inni adalli immoo kun sagalee adurreeti. Oromiyaati immoo dandeettii addaa akkati qabdu odeeffadheen jira. Yeedaleewwan sirbaa gara faarfannaatti akkatti jijjiirtuun dhagee mee dhugaadha wanti kun? Eeyya sirriitti dhugaadha. Nani jijjiira sirboota hojjetaman gara faarfannaatti nan jijjiira. Sababni ani gara kanaatti dhufee fi ofii koo faarfannaa waan faarfadhuu fi gaafa sirboonni babbareedoon hojjetamanii namoota baay'eetu waldaa dhiisanii jalaa baba'anii jiru jechuudha. Sababii kanaatiif xiyyeeffannaan koo inni guddaan akkan kana hojjedhu kan na godhu dhaloota baay'ee waldaa keessaa ba'an akkamitti akka isaan gara waldaatti deebi'an yaadeen jechuudha. Tole yeroo jalqabaatiif sirbi ani gara faarfannaatti deebise tokko ni jira. Innis sirba jaalatamaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hojjete tokko. Laalgalooto ngullalleen kaan tufaa laalgalooto waaqayyoo ko dubbachuuttaan fufaamu waaqayyoo ko olmaa keessa gaarii waaqayyoo ko hin fixuu modeessee waaqayyoo ko sinna manaa godheemu waaqayyoo ko dukkana koo ibsee waaqayyoo ko biiftuu bariisiise faarfadhee narraan galuu dhaabadhee sayyoon taa'ee sin jajaa sin eebbisaa ansitu abbaa koo naaf ta'e faarfadhee narraan galuu dhaabadhee sayyoon taa'ee sin jajaa sin eebbisaa situ abbaa koo naaf ta'e kan jedhu hojjedheen ture. Tole ammas sirba kan biraa kan Jaamboonjootee hojjette tokko hin jira. Birraa barii kottuu wajjin taphannaa baala bakka hundisaa hin boraafannaa wanti inni tokko jira ture. Ani immoo gara faarfannaatti akkas deebisee gurbaa lakkii kottuu gooftaa faarfannaa waan inni nuuf godhee maaf irraanfannaa osoo isa qabnu maaliif sodaannaa morma diinaa murree irra dhaabbannaa waan baay'ee na olcheera gooftaan homaa keessaa filee gaarummaa naaf ooleera inni olmaa naaf oolee marree ani baduu biyyaa badii diina koo ani ba'uu biyyaa badii diina koo jedhu tokko hojjedhee ture jechuudha. Sirboota baay'ee hojjedheera mee walitti deebida waan fedheefu. Tole dhugaa dubbachuuf Oromiyaa baay'ee waan namatti tola waan nama bohaarsudha. Ammarraatti hojjetameen beeku waan akkanaa jabaadhuunsi jedha. Tolee hordoftoota qophii keenyatti bohaaraa bashannanaa ayyaana kan akkasiin kabajaa jirtan abdii guutuun qaba. Amma immoo tapha xiqqoof gaaffii xiqqoof harkaa qabadheen jira. Gara taphichaatti walii wajjin turra. Ammas ayyaana gaarii. Lakkoofsa asirra sinii kaa'een jira. Taphicha ifa sinii gochuu fi gaaffii anis of harkaa qabadheen jira. Lakkoofsa singee anatti himtu gaaffichaan isiniin gaafadha. Dhumarratti badhaasas adabbis qabaachaadha. Tolee Oromiyaa mee lakkoofsa meeqa sigee? Lakkoofsa jaha akkas jedha. Faarfannaa shiliingii jedhu qubee dachaachaa fayyadamiiti naa jedhe. Shiliingi ittiin baafne aarsaaf korbeechaan qallee fayyee fayyuuti yoo deecha harmee koo Oromiyaa keessatti yoo naladhe yoo ni lammii kee ta'uun koona booncha. Shiliingi ittiin baafne aarsaaf korbeechaan qallee fayyee fayyuuti yoo deecha harmee koo Oromiyaa keessatti yoo naladhe yoo ni lammii kee ta'uun koona booncha. Baadheen baduu akka dhama baadu. Baadheen baduu akka dhama baadu. Tolee Oromiyaa baay'ee nama bohaarsa ture garuu gaafficha dhabdee jirta. Ani qubee hunda isaa chaa fayyadaminaa jedhin jedhati garuu dhumarratti qofanaa jettee mite yaalta. Obsuu nama gaafata wantichi chaasi gaafata waan ta'e waan biraa jedhe isiin hin jenne
jedhama ture.